Addisuu koo sin jaalladha. Waaqayyo sitti sin kassarree, anis sittin kassarree, sabni kee sittin kassarree. Baay'ee si jaalladha. We love you. Mana, wah gua mana.
waan dubbatamee dhumu. Yoo ka'eetii jalqabee hin dhumu kadhannaa bara baay'ee, boocha bara baay'ee, dadhabbii bara baay'ee firii ulfina qabeessa argatee Waaqayyoon ulfeessuu keenya sadarkaa kana ga'uu keenya sabni kun immoo nama isaatiif tajaajilaa isaatiif waan gaarii xinnoo tokko dhaga'ee waan guddaa akkasii gochuu isaatiif an jireenya kiristaanummaatti reefu waan hin dhaladhetti fakkaata. Miirri isaa guddaadha waan dubbatamee dhumu. Addisuun yoo waa'ee addisuu na gaafattee kana jireensi ani anaaf inni rakkina baay'ee bal'ina baay'ee waliin argineerra wanta addisuu irraa baru ofii kooti baru immoo abboomamuun dhaga'uun gorsa fudhachuun ulfinaan akka nama ga'u. Macaafni qulqulluu gorsa dhabee badee jedha. Mucaan kun waan dubbatamee dhumu miti anaaf inni seenaa baay'ee dabarsinee tajaajiltoota baay'ees wajjin jiraadheera. Agalgaa'ota baay'ees immoo kadhadheeraa fi gorseera wajjin haaseera. Firiin addisuu irratti argee Waaqayyo sitti illee yaane anis sitti illee yaane sabni kunis ulfina guddaatti argate. Nuti illee yaane jechuudha. Faarfannaa isaa hundumaa nan jaalladha. Faarfannaa isaatii fi namoonni akkana jedhu faarfannaa isaatiif lallabii qooto. Hangaruu sagalee waan hin qabneef faarfannaa isaa balleessuu hin danda'u. Nama of kolchita. Tokkuma yaaltanii. Kan inni baay'ee jaalladhu namni illee qomoo lakkaa'ee wal waamaa isa inni jedhu waan baay'ee karaa Kiristoos Yesuus namoonni tokkummaa qabaachuu jaalala qabaachuutti ajiraatan malee namni tu ol gargaar baasuu baatee isa jedhu dubbiin wangeelaa guddachi keessatti waan hin arguuf baay'een itti gammada. Sagaleedhaan garuu jechuu hin danda'u. Nuuf kolchu. Addisuu koo sin jaalladha. Waaqayyo sitti sin kassarree, anis sitti hin kassarree, sabni kee sitti hin kassarree, jabaadhu, guddadhu, bal'adhu, mo'i adda godhadhu.
talakaitu darkan facise magadar me boy gufta naira facise babaradala yara komo gise jalal dubaran kune ko nache ora se nampise ni bena base chalo ko chalo mena pise yes janna we love you. Waaqni galateeffannii fi waaqni isin gargaaree guddaa guddaa baga waaqni isa gargaaree kunis immoo waan dinqii nu agarsiise saboonni mana baay'eetu tokkotti argamee dinqiitu mul'atee Yesuus haa eebbifamu.
Politika shaka Yesuusi nama mul'isu waan ta'eef kana caalaa kabajamaa nama sanyii sana kaa'ee ol kaa'ee dhaloota sooree jenereeshinii kan margitu dhaloota margitu kana sooree faarfannaa sana dullee gara gooftaatti kan faarfannaa sana ergaa waaqayyootti kenne sanyii dhalootaaf waaqayyootti kenne kaa'ee ittiin dhaloota guddisee asii ta'edha. Waamicha waaqayyootti kenne kana namoota baay'ee gara gooftaatti kan fidedha. Nama sanyiinyaa nama waaqayyoo kabaje waaqayyoo waan akka inni kabaja taatteetta waaqayyoo nama obsee see nama isaa afuufame nama dhaabbatee see akkasitiin kabaja waaqayyoof galannata waaqayyoo gatii namaa nyaatu argineerra faarfannaa isaa keessa. La